كفتة؟ لا دوغش لا ديما ما دوغش لا دوغش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايز كم يترى جايز نفيا لا ديما بنور ندم نجرا فيديو نكرر كينيا جتودا مالي دا يجتني بكوي ديما جرا channel keenya faara deemu jira bakka deemu jiranitti bisiin garsiifnaa galumaan daawwadhaa isin jenna ara gammachuu tokkochuun waan gisee gammachuu keenya gammachuu keessanii absoo gammachuu tun anarra caalallee ibsaan hedduu waan fedhu takka waan hawwu jiru takka akka bilbila kiyana walla yeroo dheertuu barbaadu turre agartanii yeroo dheertuu gaafachaa bakka hawwaatiin ture waan soo argachuuf akka malee xiqqoo ni jira miti haaluma hundaa wajjinu waan yeroo dheeraa hawwaa turre نيني بر مخينا دانا مسكن وان غزي دينا واتو رجايس ارانتنا ان شاء الله كتشوف ديمو جري جرا واسون بيتو ديمو جرا حقر ما فيديو ودا مال بتبنتي داني غمچو دالا چوري ايغا اسدامني اوجي ورقا دابتي ورقا ودويتي چورا سو ارانتنا مو ديمني هارو غفورو ديمنا وني هارون سومالي حقر ما ندفا جنجنا يا وروجين تتوان كنا ارغدان ديساني وروني غمچو كينيا قدتن هندي كيساني يانو نوجين قدتني جچودا نوجين ترايس نجنا. A few moments later. So amantana bakka bitanu demne jira jechuudha jira. So kuno amma bitanne jenne funne demu jira jechuudha. Hanga galutti santi nimnu ndoyo ibsaan bakka harka itti dhiqatan wallaalee akka bishaan itti banatan wallaalee anatti ittime dhiqatee dhufee jechuudha waraabuuf jennaan fiigaa gad dhufee jechuudha. استغفر الله amma nyaachuu deemna nyaatni kenna kana garuu waan hafee jira dhiisa kunoo hankeetillee ni qabaa bar laal dub namni kaysaa kana kiyya bismillah بسم الله كفتة؟ لا دوغش لا ديما ما دوغش لا دوغش برتاية دلال على جنة مالالتا جدي لولين أما كنا فولا غوري ها مي بريد دابر أكاسي فولا النفي ها أكاسي فولا النفي خبر دم في دهوتايا دم نتي في دهوتو سيتن دلني دم في دهوتو يعني في ندرة أكرم عليه قراني جرو جراني كاني أمس دمي وافدي في جرامي وان اللي في جراني سانجرسيسو تدا كديرت إبسام مالتك إجا نما بندوخا إيه قال جرا إبسان تكانا يونا كاسنا منه جوان اللي أمتى جرسان قرسيسو مايد لا ما أكني تمتى تاوني تجر وبس هذا لا يعني اليوم اللهم صل على محمد ايش ده عجب بغلطه mana wanni gubba kare kiya A few moments later. dhufnee jira guys ammaan tana deemnee mana gallee jira waan isin hin jenne bitannee dhufnee jira jechuudha saniif isin hin jenne maali dhayo jettanii wanni inti qabannee dhufne ibsuu fi obseesuu angaru wallahi hedduun gammaduu kanatti guys hedduu na gammachiise waan hin eegee YouTube kanneen galle 2 years ago kasi gaaf sun akka malee ol ka'aa ture illee ni Tuara mikir tulis itu kuma tekar bisa kali, kum tekar bisa ture. Ya dun ture gak usah kumar bata kar bisa cumi kagak sini. Yaro sana tulfata ture.
maali nani ulfaatuma keessuma hundaa maali ati ciniinfattee Kau bita? Kunis ka Arawaa dhufee ka duraanii sana osoo hin taane marketiriidha kuni. marketirii. Marketuu ture gaafa sun kunuti fedhu ture marketirii dhufee. Maali Naani tirii sana wayyaa ka tuun dhufeen sana qaba. gatiin isaatu gaddeebi'ee ture. Qabii. Bum hununa akkatari. So kaameraa ara deemnee binnee Canon marketiriidha. G7 X marketiriidha. Wallahi guys hodduun fadhuu ture kaameraa ni beetanii. Akka malee hin fadha ture. Akka malee hin jaalladha. Namni kun maal jaallatu beetanii? Akka giftitti ani maallaqa kiyyaa Urgudee biddee. biteefka. Galatooma. No jindiin. Galatooma. Garaadha kanatti hin dandeenye. Wallahi. Aydash. Jedheessa. Galatooma. So guys, bannee isin garsiisna. Maal garsiisna jechuudha kamera kana maal jennaan kana booda isaan viidiyoo isin dalagama. Viidiyoolee akkam akka isin dalagu viidiyoo jabba isin dalageetiin waraabaa jechuudha viidiyoon kun 4Kdha akkasuma osoo keessa gadi hin seenne iyyuu ala kana qofaa isin irraa isin yaasoo jechuudha. Kameraan kun kameraa ajaa'ibaati. Wi-Fi qaba, Bluetooth qaba, wireless qaba. Agartanii silkii dabarsuudhaaf akka gartee amma iPhone dabarsuuf Samsung dabarsuuf hundaafuu odduu simpiidha jechuudha. Kan irraa wanni isaa adda godhu kan duraan irraa seerraa kuni maayikii malee fayyadamta. Maayikii gootee maayikii irra baastee ofirraa maayikii qaba jechuudha akka malee bareedaadha. Isin garsiifna gabar kaameraan ni guddaadha. Akka gubbaa irraa ilaala. Akka wanni gubbaa kana isitti fakkaatin keessaa baay'ee guddaa. Iddoo guddaa takka akka malee. Garuu nuti nu ta'e guddatee kwaalitii dhabuu irraa Horrosiita isaati. Risita maallaqa. Dura rakkoomaa 8 fi dura 8 fi 8 miilii jechuun 8 miilii jechuun 8 fi 20 jechuun kan itti binne. Akka malee fadha bitne kaameraa. Gaarantii waggaa 3 qaba. Wallahi natti register goota. Kan booda kun meeshaa waarantii isaati jechuudha. Kunin yaa Waarantii amma kunin isaa hundamuu kitaaba isaati. Bushee eegala si nagala kun ammoo chaarjera qaba. Baatirii isaa gadi kan qaba. Baatirii isa tokkuma. Lama gochuu qabna. Chaarjera isaati. Chaarjera kan ittiin guutanii jechuudha. Gatanii kun chaarjeraati. Baatiriin dubbishee xiyyaatti sana hola. Kana guys. Dubbishee xiyyaatti anaanu dubbishee xiyyaanaan hin jenneme kaameraadhaan dubbishee jedhu. Koi dura chaarjera agarsiisa. Osoo isa waliin baama. Obsaan na eegaa isin. Kun ammoo chaarjeruma isaati. Kawaayiduma chaarjera ittiin godhatanii. Darbee kam kun kan dubbishee ittiin qabattu. Amma obseen gisee akka qabattee gabbaatu fakkeenyaaf. Akka harkarraa bu'ee lafa hin buune dubbishee baay'ee isaan qabattee jechuudha. Dubbishee akka harka agartanii beektaa? Simple. Waan guddaa akka malee dubbishee ittiin qabatte. Dubbishee jedhee kaameraan jennaan. Dubbishee hin jedhin kaa wayi kaameraa jedhin kaa. Paanaatuun dubbishee dhufuuf jirti gaagaayis dhufuuf jirti. Mee gisee tak chapcha. Waanuma gara harka faarstaan jeena qaba. Waan hanganaa qofa akka faarstaan jeena dhala kaameraa tana. Canon G7 akka malee fudhatu. Qobseen hin bittu kana jetti beektaa kana miti akkasiin fe'e tokko soonii kana banamu tokko fe'e turte isheen. Yaa ammas sanumaan fedha. Sanumaan fedha isheen. Ammas sanumaan fedha. Kan isheen maan bitaa kana fakkaata banee isheen garsiisa. Muka isaati. Badimee baatirii. Kunis garuu waan das jedhu bakka ni jiraame fuulduraattis duubattis waan waraabuuf kwaalitiin isaallee hedduu bareeda waan ta'eef. Guys. Kaameraan kun jechuudha. Kana wanni isaa waan guddaa akkasiiti misiisee laattu hagana baha. So ishiillee xiqqoo takka bakka barbaadde haattee bakka takka dhoysitee nama dhukkee namarraa kaasuu hin dandeessa. Agartee saniif akka malee das nama jetti amma yoo duuba waraabuu feetes for example fakkeenya isin garsiisa akkanatti yoo waraabuu feetes ona akkana yoo waraabuu feetanillee isin garsiisa jechuudha. Agartanii viidiyoon akkasii yoo waraabuu feetes garsiisa. Duubatti illee akkana si garsiisa iddoo waan bareedaa ta'eef mee inni kwaalitiin isaa akkamii akka jedhu xinnoo ishii kiliik goonee ilaaluu barbaada. Isaan godhan beekaasi. Isaan godhan. Qo'a gaayis viidiyoorra kaayaa.
Garuu akkam osoo hin beekin bitachuun akkam wanta kalaalaan fedhanii bitatanii. Gin waan isaa hunda laaleetiin jiran waan isaa akkamitti akka deemu akka inni ta'u waan hunda laaleetiin jira. Ayyoo asii fi achi keessatti sana of laaluun jibbi. Fookeen godhayyuu. Ifuun ko fookee miti ergun. Fookeen taane fookeen full HD fookee leen dhufne. Guys fookee qabaa full HD qabaa HD qabaa agartanii video inni isaa akka malee nonni bareecha. Akkuma agartanii isa kana jechuudha kattiin baay'ee bareedaadha. Hedduu dasna bareedaa kan inni itti waraabame kan inni itti ishee lafaanii inni kana fakkaata. Nama kopsee kana fa'a ayyoo. Wayyoo urdatiidha garuu kaameraa miti. Lala portreetii qaba. Portreetii qaba. Yoo irraa fagaattee labsaatti si duuba kan dukkaneessaa si duuba si wanni jedhu portreetii ajaa'ibaa qaba hedduu bareedaadha. Wayyoo urdatii. Kana fakkaata jechuudha. Waan jiru akkasuma kochi godhe lafkaa. Amma portreetii narra jira argitanii mi? Anamma nama gurraacha fayyaa. Anarra jira moo akka maanumattu akkas irra. Isin maal deemtu? Iskuus. Isin irra jira malee. Nama kana fadhani. Guys kana fakkaata kaameraanii kana booda arra booda kana magootala. Kun jechuun yaa vloogis waraabbachuu waan adda addaatti waraabuu bakka fedhe deemuudhaaf moola adda addaatti seentee waatti waraabbachuu gisee gabbaatu hedduu nama gargaara amma kun yoo moolatti hin deetee waatti waraabbattee illee uumaa rakkinaan qabu garuu ammoo kaameraa guddaa qabattee deemuu hin dandeessu. Garuu tanaan duraan yaadee ture DJ takka yaadee hin ture. DJ sana guys deemnee achi argine jennaan qalama fakkaatti qalama. Haybar qalamni hedduu guddaadha. Wanni online irra gurguddoodha. Kataban hedduu guddaadha. Hedduu xiqqishuu takka jechuun das jettee wanni sin das jettuun like akka tirfiitti yoo jiraattee bareedaadha. Sigalame ammas dalagaa sanaa fi bareedduudha. Mana immoo piraank hojjetuudhaaf isheen bareedduudha. Hararra caalaa isaa santu bareeda ture. Garuu inshallah sanas ni binna. Kun akkanuma keessuma kaayyatee jechuudha. Garuu kwaalitiin si adda. Yaa sun deemmoo ifaa malee kwaalitiin isaa dilasii miti. Dilasii miti soo kaayisii kana booda inshallah. Ammas sana maallaqa dila sanaan binne yoo jedhan. Jedhanii inni ulfaatame. Eenyutu. Namni qalama sanii kuma. Ijoolleen gabbaate jettee ka piraankiidhaan mataan oomishatan deemmoo jettee kaameraadhaan piraank godhuu eegalanii akkasanii jenne. Waanuma isheetti nama mul'atamu bareedduu. Hedduu sa'aatii sanatti viidiyoo raabuu hin dandeenye malee ibsaan. Kanamoo kan ni jiraame asis kana murteeffatee deeme achi keenyaan lakki kana miti bakka ni jiraame onneen isaa lachuu feete yeroo sanas silaa dandeenye lachuu binnee hedduu gammadaa ture. Garuu hin danda'amu jiruudha. Waan raanfadhe. Maani? Gisee fileeshaa gaa gisee footoo kaaftu. Guys footoo isin kaasaa bakkeessa takka. Mee isaaniin hundinuu mee uffadhaa reeddi taatanii? Mee istaayil? Style takka. Beebola lujjira. Allah ani badee warradan bakka jiru. Style sanin jedha kan mee hangasitti tolfadha mee namni jirti babbareeda. Sa? Teessanii? Ayee. Mee? Yettaabbaatu isin kaaseetiin jira. Kaatanii jirta. Kaatanii jirta. Hundi keessatti footoodhaa gaayis hedduu nu galatoom walfadha isin jennaa soo aga viidiyoo beekamte hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuutti nagatti nu tura like share subscribe gochuu hin dagatinaadha.